السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما جرتني وردفتوتا خينيا الراس برنوتا كقبلني سنفلفني برنون خينياس فكينيا في ابليكيشنن بالبلا خيسن قوتني يقين فاهلن بالبلا خيسن قوتني وان بالبلا خيسن قوت ولالتني ولي ركتشا جرتن نموني باي وان قنا ركتشا جرني بالبلا خيسن osoo applicationoota xiqqoo irraa qabdanii applicationoota baay'een ta'in irraa qabdanii akkanumaan ni guutame isiniin jaa saniif applicationoota fakkeenyaaf applicationii tokko qabadhee applicationii kun fakkeenyaaf viidiyoolee lama taatee bilbila keessanirra jirtu applicationoota abbaan tokko bakka lama tahee bilbila keessan irra taa'ee bilbila keessan isin jalaa guutaa jiru akkasumas sirbaa fi viidiyoo faayilan garagaraa kan lama tahee bilbila keessan irra taa'anii bilbila isin jalaa guutaa jiran isinitti agarsiisuun isinii qabadhee dhufe application kanaata application isa kana application kana yoo asirraa laallatanii buufachuu dandeessanii yookiin application kana linkii isaatiin isiniif kaaya linkii isaa browser keessanirra seentanii browser keessanirra seentanii historyoromo.com jettanii haala kanaan itti barreeffatanii search itti gootan yeroo search itti gootan haala kanaan isiniif ba'a fakkeenyaaf application kana gubbarra jiru kanaan akkana gadhawa akkanatti bakkuma barruu gubbarra jiru kana gadhawtanii asirraan akkana gaddeemtanii ooftanii wal akkanatti olooftanii bakka tana akka agartanilaa bakka tanaa fi bakka kanarratti aapbii kana buufachuuf astuqa bakka jiru kana tuytanii buufatan yookiin download from Play Store ka jiru kana bakka lamaan kana gadtuutanii buufachuu dandeessan aapbii kana akkanatti isiniif kaaya linkiin an viidiyoo kana jala isiniif kaayu sanirraahi tuytanii buufachuu dandeessan jechuudha application gosa biraa buufatanii booda sobda kan jenne kanaafiin websaayitii keenyarra gasseenaa buufadhaa isiniin jee ama fakkeenyaaf karaa application yeroo deebinu application akkana keessa gasseenna application kana yeroo keessa dhuftan waa hedduudhaaf irraa qaba application haala kana isinii fida amma fakkeenyaaf gubbaa kanarratti kana gadhawne haala kanatti isinii fida suuraa viidiyoo audio dokumentii garagaraa faayila akkana gadhawtanii wantoota lama tahee faayiloota fakkeenyaaf lama tahee isiniif dhufu haga tokko diilee ifirraa gootan jechuudha. لطالما كان الوزن الزائد كابوسا يهدد صحتك ومظهرك خصوصا مع صعوبة التخلص منه. application kana opsaan eeggatanii xiqqoo turuu mala opsaan eeggatta yeroo keessa dhuftanii akkanatti iskaan godhee isinii fida gubbarra inni gubbaa kasuuraatii inni lammaffaa kan viidiyooti inni sadaffaa audiooti kan dookumentiidha kan faayilanii waan kana keessa seentanii xiqqoo isin tursiisaa tuytanii yeroo gubbarra akkana gatuytan
xiqqoo na tursiisu jira. Isin gubbarraa gattoytanii appilikeeshinii kana gubbarraa haga jalaatitti suuraalee gosti takka lama taatee bilbila keessan guutaa jiran, viidiyoo lama taatee bilbila keessan guutaa jirtu, audiyoo akkasuma dookumentiilee akkasuma faayilan kana keessaa ifirraa haytan jechuudha. Amma waan xiqqoo na tursiisaa jiru irraa deebi'ee gabaabdumatti isin appilikeeshinii kana yeroo kana keessa dhuftan laaluu dandeessan. Yeroo xiqqoo keessaa baatanii irraa turtan xiqqoo kanan nama tursiisa. Isin appilikeeshinii kana linkiin ani isinii kaayatanii gabbuufattanii laaluu dandeessanii waan bilbila keessan isin jeeqaa jiru bilbila isin duraa guute faayilan isinirraa hin qabne hunda fidee wali qabee isin rakkaa jiruun aappii kanaan adda baafatanii ifirraa diilleet keessaa godhuu dandeessanii. Linkiin ani isinii tuqee linkiin ani isiniif kaayu tuqxanii weebsaayitii keenyarra yookiin historyoromo.com search gootanii browsera keessan irratti bakka nuti linkii keenyarra dhaqxanii linkii nuti isinii kaayu sanirraa buufachuu dandeessanii. Galatooma.